Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Godina Arsii Lixaatti dubartiin hinaaffaan haadha abbaa manaa ishee ajjeeftee hidhaan adabamteetti. Manni murtii olaanaa godina Arsii Lixaa himatamtuu yakka ajjeechaa raawwatteen hidhaa cimaan adabeera. Himatamtuun Masarat Warqinaa jedhamtu magaalaa Nagallee Arsii ganda Majaa Qilxootaa bakka addaa Xuurataa Safar jedhame waamamutti sababa ilmi guutamaa hirphaa jedhamu ishee dhiisee kabiraa fuudhuu barbaadeef haaloo bahuuf yaaddee haadha isaa Miniluu Seefuu jedhamtu gara mana ofiitti waamte erga mana ofii geessitees ilmi kee maaliif na dhiisee kan biraa fuudhuuf yaade jechuun sibiila buna tumuuf ooluun mataa ishee irra deddeebite rukutuun lubbuu ishee kan galaafate ta'uu qorannaan poolisii meera. Erga yakka kana raawwattees yakkicha jalaa miliquuf jecha obboleessa ishee waliin ta'uun reeffa miidhamtuu dallaa abbaa isheetti geessuun akka awwaalan yoo ta'u eeruun hawaasaa fi hordoffii qaamolee nageenyaatiin himatamtuun obboleessi ishee to'annoo jala kan oolu ta'uu qorattoonni poolisii himu. Qorattoonni poolisii fi abbootiin alangaa waliin ta'uun dhimmicha qorachaa erga turanii booda ragaalee jiru qindeessuun mana murtii olaanaa godina Arsii Lixaatiif erganiiru. Manni murtii olaanaa godina Arsii Lixaasii ragaa bitaa fi mirgaa ilaalee erga ture booda gochi himatamtuu Masarat Warqinaa raawwatame yakka ta'uu waan irratti qulqulleesseef dhaddacha tibbana ooleen guyyaa harki ishee qabamee kaasee hidhaa cimaa waggaa 23 adabeera. Walabdeen nama biroo waliin qabanii fi sababa fira ta'eef qofa namoota walabdeen gidduu isaanii jiraachuu hin beekne irratti ajjeechaa raawwachuun sirrii akka hin taaneef walabdee kamuu marii araaraan qofa furamuu akka qabu qaamoleen nageenyaas aammataniiru. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Masingaan har'a Maqalee jiraachuun dhaga'ameera. waliigaltee Pretoria muddama haarawaa keessa wayita jirutti Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Maqalee seenaniiru. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Masingaan daawwannaa guyyaa tokkoof har'a roobii 15 bara 2026 magaalaa Maqaleetti seenanii simatamaniiru. Ambaasaaddarri Masingaan wayita buufata xiyyaaraa idil addunyaa Aluula Abbaa Naggaa gahan hooggantoota olaanoo bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayin simatamuu isaanii televezyiiniin Tigraay gabaaseera. Daawwannaa kanaan ambaasaaddarri Masingaan hojjettoota gargaarsa namoomaa waliin wal ga'anii gargaarsa lubbuu baraaruu Ameerikaan maallaqaan deeggartuu kan Tigraay keessaa irratti akka mari'atanii fi raawwii waliigaltee waraanaa dhaabuu yookaan waliigaltee nageenya Pretoria jedhamee beekamu irratti qaamoleen dhimmi ilaallatu adda addaa waliin marii akka taasisan eegama jechuunillee televezyiiniin Tigraay gabaaseera. Oduma wal fakkaatuun bulchiinsi mootummaa naannoo Tigraay kan TPLF'n hoogganamu adeemsa marii biyyaalessa Itoophiyaa gaggeeffamu jiru diduudhaan mootummaan naannichaas ta'e uummanni Tigraay waltajjii marii qollifannaan gaggeeffamaa jiruu fi fudhatama hin qabne jedhee kanarratti bakka bu'iinsa akka hin qabaanne beeksiseera. Ibsa isaa kaleessa biiroon kominikeeshinii Tigraay baaseen bulchiinsi naannichaa adeemsa marii biyyaalessaa sanaa irratti akka hin hirmaanne beeksisuudhaan waltajjiin sun dhimmoota bu'uuraa uummata Tigraay mudachaa jiran furuu hin dandeenye jechuun himeera. Biiroon mootummaa federaalaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmedin dursamu waliigaltee nagaa Pretoria keessatti keewwatawwan ijoo ta'an hojiirra oolchuu hin dandeenye jechuun kan yakke yoo ta'u bulchiinsi TPLF waraanni sadaasa 2022 dhaabbatus Tigraay ammas rakkoolee ulfaataa namoomaa siyaasaa fi wabii nageenyaan mudachaa jira jechuun ibseera. Akka ibsa kanaatti uummanni Tigraay waliigalteen Pretoria daangaa naannichaa duriitti deebisuun humnoota Tigraay irraa kan hin taane lafa inni kan kooti irraa jedhu irraa baasu baqattoota gara qe'ee isaanii irratti deebisuu fi hojii deebisanii dhaabuu waraana booda ni jalqaba jedhanii eegaa turan. Biirichi akka jedhutti mootummaan federaalaa waliigaltee Pretoria hojiirra oolchuu irraa gara uggura biraa dhukaasa drooniitti fi itti fufinsa duguuggaa sanyiitti jijjiirameera jedhama. Ibsichi dabalataan mootummaan federaalaa Tigraay dhaabbilee biyyaalessaa irraa qooduudhaan naannichi dhimmoota federaalaa keessatti bakka bu'iinsas ta'e hirmaannaa akka hin qabne godheera jechuun himateera. Komishinii marii biyyaalessaa ilaalchisees biirichi adeemsichi waltajjii marii fakkeessaa jechuun tuffateera. Marii gaggeeffamaa jiru irrattis qaamni uummataa fi bulchiinsa Tigraay bakka hin jirus jechuun himeera. Dabalataan namoonni afaan Tigriffaa dubbatan kan marii kana irratti hirmaachaa jiran miseensota yookaan deeggartoota paartii badhaadhinaa ta'aniiti malee bakka bu'oota uummataa yookaan mootummaa Tigraay ta'anii miti jechuun waakkateera. Ibsichi kan dhiyaate erga komishinii marii biyyaalessaa qophii marii biyyaalessaa fuulduraaf mata duree ajandaa adda addaa baasuuf Tigraay keessatti marii jalqabuuf jedhee beeksisee boodadha. Komishinii marii biyyaalessaa kun har'a magaalaa Finfinneetti marii isa jalqabaa ni adeemsisnaa jechuun ibseera. Kan immoo fuula miidiyaa hawaasaa irraa
argineera. Haa ta'u malee keessumaa dhaabileen siyaasaa Oromoo fi akkasumas kutaawwan hawaasaa adda addaa keessatti mariin biyyaalessaa jedhamee waamamu kun akkasumatti fakkeessii fi kan mootummaan Itoophiyaa ofii tolchee ofii irratti mari'achuuf ka'edha jechuun qaamoleen adda addaa komii qaban ibsachaati jiru. Manni murtii Sudaan hooggantoota humna addaa biyyattii 16 irratti murtii du'aa dabarsuun dhaga'ameera. Manni murtii Sudaan magaalaa Poort Sudaan keessatti argamu hoogganaa humna dafee dhaqqabaa Sudaan Jeneraal Mohammed Hamdan Dagaaloo fi jaallan isaa kanneen lakkoofsaan 15 ta'an irratti murtii du'aa dabarseera. Gabaasni miidiyaa mootummaa Sudaan Tribune qabatee bahee akka agarsiisutti yoo ta'e himatamtoonni kunneen hooggantoota mootummaa naannoo Daarfur ajjeesuu fi Daarfur keessatti yakka waraanaa raawwachuun akkasumas lammiiwwan nagaa irratti leellaa raawwachuun yakka namoomaa bal'inaan hojjechuun dabalatee gareen kun gocha daguggaa sanyii irratti bobbahee jiraachuu isaatiin mootummaan biyyattii himatee jira. Namoota murtiin du'aatti murtaa'e kanneen keessaa obboleessi Hameetii fi itti aanaan isaa Abdurrahman Hamdan Dagaaloo kan jiran ta'uun ifoomeera. Walwaraansi Sudaanii humna waraanaa Sudaanii fi humna addaa biyyattiitti eebila bara 2023 irraa jalqabeen asitti ammoo murtiin hooggantoota olaanoo garee humna addaa Sudaan irratti mootummaan Sudaaniin darbeera. Himannaan hooggantootaa fi miseensota humna addaa Sudaan irratti dhiyaate kun ajjechaa bulchaa Daarfur dhiyaa Kahamis Abbaakaar irratti bara 2023 raawwatamee turee fi kan humnoonni Sudaan magaalaa guddoo kutaa biyyattii Aljeniinaa erga qabatanii yeroo muraasa booda raawwatan jedhamee of keessaa kan qabu ta'uudha kan himame. Abbaakaar humna addaa Sudaanii fi milishoonni michuu isaanii namoota nagaa irratti leellaa raawwachuu isaaniin erga himatee sa'aatii muraasa booda ajjeefame. Ogeeyyiin dhaabbata mootummoota gamtoomanii yeroo weerarri magaalaa Aljeniinaa keessatti gaggeeffame turetti miiwwan saba Masalaat kanneen 15,000 ta'an ajjeefamuu isaanii ibseera. Humni addaa Sudaan himannaa daguggaa sanyii fi yakka waraanaa isarratti dhiyaataa turee fi jiru haala turuun isaa kan yaadatamu ture. Oduma wal fakkaatuun gamtaan Awurooppaa daldala warqee Sudaan keessatti adeemaa jiru wal qabatee qoqqobbii kaa'uu beeksiseera. Manni maree gamtaa Awurooppaa daldala warqee waraana biyyattii deeggara jedhe irratti dhorkaa kaa'eera. Dhorkaan kun kan bituu alaa galchuu yookaan warqee Sudaan keessa jiru daddabarsuuf kan dabalatudha. Gamtaan Awurooppaa warqee baasuuf gargaaranii fi meerkurii Sinaayinidii gurguruun dhiyeessuunii fi daddabarsuun dhorkamuu beeksiseera. Humni addaa biyyattii iddoowwan warqeen itti ba'u muraasa akka to'atuu fi gara gamtaa Emireetota Arabaatti ergaa akka jirudha kan himamu. Manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii sababa waldhabdeen Saawudii fi hidhattoota Hawutiin hammaachaa dhufeef yeroo dhiyeessii gabaasa haleellaa doonii galaana diimaa dheeresseera. Manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii waldhabdee waraana Saawud Arabiyaa fi sochii humnoota Hawutiin Yaman gidduutti deebi'ee ka'uu hordofee gabaasa ji'aa barreessaan olaanaan haleellaa Huutonni dooniiwwan daldala galaana diimaa keessatti raawwatan irratti dhiyeessu ji'oota 6 dheeressee jedhameera. Murteen mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan bara 2020 adoolessa 14 ragga'e kun dirqama gabaasa dhiyeessuu kana haga walakkaa amajjii bara 2027tti dheeresseera. Sirni gabaasaa kun jalqaba bara 2024 murtee lakkoofsa 2722 kan jalqabame yoo ta'u barreessaan olaanaa gamtichaa ji'a ji'aan haleellaa dooniiwwan daldala galaanaa diimaa fi Baab el-Mandeb irratti raawwatamu akka gabaasa dhiyeessu gaafata. Naannoon kun daandii daldala galaana addunyaa irratti tarsiimoo ta'e keessaa isa tokkodha. Gabaasni mana maree nageenyaa akka agarsiisutti yoo ta'e wixinee murtii Giriikii fi Ameerikaa waliin qopheessan kun sagalee deeggarsaa 13 raggeera. Raashiyaa fi Chaayinaan ammoo sagalee kennuurraa of qusachuun ejjennoo kanaan dura sirna gabaasa kana irratti qaban itti fufaniiru. Kaayyoon gabaasa kana haleellaan Huutii daandii bishaanii murteessaa ta'e kana keessatti adeemsa dooniiwwan danquu yoo itti fufu mana marichaa sodaa daldala doonii addunyaa fi bilisummaa doonii darbuu irratti uumamuu dhiyoodha kan hordofsiisudha. Murteen mana marichaa kan dhufe waldhabdee Saawud Arabiyaa fi sochiin hidhattoota Hawutii kan Iraaniin deeggaramuu gidduu jiru haalaan hammaachuu hordofuun kunis waliigaltee dhukaasa dhaabuu bara 2022 jalqabee laafaa ture akka hin diigamne yaaddoo uumeera. Wiixata darbe Saawud Arabiyaan iddoowwan hidhattoonni Huutii jiran dabalatee buufata xiyyaaraa idil addunyaa sanaa irratti haleellaa qilleensaa raawwatteetti. Kunis waggoota dhiyoo keessatti waldhabdee waraana daangaa ce'ee isa guddaa fi isa sodaachisaa ta'edha jedhu xiinxaltoonni siyaasaa.
Iraan mariittiin fuftu taanaan bu'uuraalee misoomaa Iraan akka manca'u pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ibsan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan marii irratti hin deebitu taanaan torbee dhufuu kaasee buufataalee misoomaa kanneen akka humna ibsaa fi riqichaawwan gurguddaa akka mancaasnu nuuf beekaa jedhaniiru. Doonaald Tiraamp kana kan dubbatan afgaaffii miidiyaa Fox News waliin taasisan yoo ta'u, Iraan mariitti hin deebitu taanaan haleellaa cimaa buufataalee misoomaa biyyatti irratti akka gaggeeffamu nan ajajaa jedhaniiru. Torban kana keessa Iraanii fi Ameerikaan guyyaa arfaffaa walitti aansuun wal haleelaniiru. Dhuguma dubbachuuf torban dhufuu isaaniif hamaadha. Wiirtuuwwan humna ibsaa isaanii hunda haleeluuf jennaan mariitti hin deebi'an taanaan riqichawwan isaanii hunda ni mancaasna. Tiraamp bu'uuraalee misoomaa Iraan mancaasuuf dhaadachuun isaanii kun ammoo kan jalqabaa kan taanedha kan beekamu. Ji'a eeblaa keessas buufataalee humna ibsaa fi riqichawwan Iraan haleeluuf ifatti dhaadatee turuun kan yaadatamu yoo ta'u, Doonaald Tiraamp kun ammoo dhaabbata biyyoota gamtoomanii dabalatee hawaasa idil addunyaa mormii Tiraamp irratti akka ka'u ta'ee ture. Akkaataa walii galtee Jeenevaa bara 1949 mallattaa'een bu'uuraalee misoomaa tajaajila siiviliif oolan irratti haleellaa gaggeessuun yakka akka ta'edha kan beekamu. Dhagaan kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenya oduu har'aaf qabanne kanumaan goolabna waan nu daawwattaniif horaa bula.